रेडियो warra Wangeelaati. Reediyoon warra Wangeelaa tokkummaa waldooti Oromoo warra Wangeelaa Awurooppaatiin qophaa'e torbanitti si'a tokko guyyaa Sanbadduraa dhaggeeffattoota biyyootii gaanfa Afrikaaf naannoo isaatiif akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 12 hamma sa'aatii 12:00tti dambalii gabaabaa kiiloo heerzii 15,515 yookaanis meetir baandii 19 irratti dhaggeeffattoota kibbaaf giddugaleessa Awurooppaatiif immoo akka lakkoofsa sa'aatii giddugaleessa Awurooppaatti galgala sa'aatii 21 hamma sa'aatii 21:00tti dambalii giddugaleessaa kiiloo heerzii 1,355 irratti kan isin qaqqabu Tamsaasa Wangeelaati. Kun reediyoo warra Wangeelaati. Harka fuunee attam jirtu jaalatamtootaaf kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kun reediyoo warra Wangeelaati. Reediyoon warra Wangeelaa sagantaa ishee guyyaa har'aa qabatte kunoo dhiyaatteetti. Sagantaa keenya har'aa keessatti ergaa sagalee Waaqayyoo obboleessa keenya Asefa Malkaa Wakjiraatiin akkasumas immoo dhuga-ba'umsa jireenya namaa ijaaruu obboleettii keenya Margee Dhufeeraa Sobiriin qabannee dhihaatneerraa. Akkuma isin yaadattan torbanoota sadan darbaniif ergaa sagalee Waaqayyoo nu dhiyeessaa kan jiru obboleessi keenya Asefa Malkaa Wakjiraa jireenya Yoosef irratti kan hundaa'eef dargaggoota irratti kan xiyyeeffate ergaa sagalee Waaqayyoo har'as nu qabatee dhiyaateera. Mata dureen ergaa har'aa yeroo abjuu namaa hiiktu abjuun kee Nihiikama jedhama. Akkasumas immoo obboleettiin keenya Margee Dhufeeraa Sobir biyya Austraaliyaa magaalaa Perzirraatti torban darbe kan nuuf jalqabdee dhuga-ba'umsa ishee har'aas itti nuuf ufti. Margeen akkuma isin yaadattan nama rakkina gurguddaa baay'ee keessa dabarte rakkina sana hundumaa keessatti immoo harka gargaarsa Waaqayyoo namaa dhandhamtedha. Margeen har'as dhuga-ba'umsa ishee lafa torbeetti dhaabdirraatii itti nuuf ufti. Egaa hamma xumura sagantaa keenyaatti akka obsaan waliin turtan immoo kanan isin affeeruu qopheessaa raadiyoo warra Wangeelaa ana roobsan makkooti sagantaa keenya wajjin yeroo eebbaa qabaadhaan isin jedha. Weedduuf sagalee jajannaa Yesuusifi Ofimmi Yesuusifi lombitama sufaasuudha faragalfini waaqeffamiyati barabaraan jajamii malee kaaleessasitu ture borisitu jiraata malee borisitu jiraata malee borisitu jiraata malee Yesuusii. Tungamu wantoota dubbata barri sodaan darbaa jechuu keenaa ga'e ansiin arrasgoota maaltu sin sodaatu tuutin dubbatu tulluun si roogama yeedaloo koo fuudhanii sagalee gaalataan dura keetti argama anargeera guddummaa kee anargeera guddummaa kee anargeera. Baate garaa kee darbeera. Baate garaa kee darbeera. Darbeera.
darbeera 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 fudhu galata fudhu fudhu galata fudhu fudhu galata fudhu fudhu galata fudhu fudhu hilile fudhu fudhu hilile fudhu fudhu hilile fudhu fudhu hilile fudhu fudhu galata fudhu fudhu galata fudhu fudhu galata fudhu fudhu galata fudhu fudhu hilile fudhu fudhu hilile fudhu fudhu hilile nagaan waaqayyoo isiniif haa ta'u hordoftoota reediyoo warra wangeelaa akkam jirtu baga nagaan deebitanii dhuftanii barumsa keenya kutaa arfaffaa waa'ee Yoosefii wajjin wal qabatu har'a sitti fufnaa kutaan har'a dubbisu seera uumamaa boqonnaa 41 lakkoofsa 39 kaasee isa jiruun dubbisa. Akkas jedha maqaa waaqayyoon nan dubbisa. Mootiin Gibxii yommus Yoosefiin erga waaqayyo kana hundaa akka ati beektu godhe namni hubataanii fi ogeessi akka keetii hin jiru. Ati mana koo irratti gooftummaa hin fudhattaa sabni hundinuu akka ati ajajjutti in abboomamu ani immoo teessoo mootummaa koo duwwaadhaanan si gararraa jira jedhe. Mootiin Gibxii ammoo Yoosefiin kunoo ani guutummaa biyya Gibxii irratti aboosiif kenneera jedhe. Kana booddee mootiin Gibxii amartii mallattoo isaa harka isaatti baasee harka Yoosefittiin kaa'ee uffata quncee talbaa isa ba'eessa irraa hojjetames itti hin uffise. Dirata warqees morma isaatti hin kaa'eef. Konkolaataa kan isaatti aanu irras isa teessisee warri fuula isaa duraa labsanis gad jedhaa qoommaa hin jedhu turan. Mootichi akkasitti Yoosefiin guutummaa biyya Gibxii irra kaa'ee aboos kenneef. Inni Yoosefiin ani mootiin Gibxii mootummaa koo hin dhiisu garuu fedha kee malee namni tokkollee guutummaa biyya Gibxii keessatti harka isaa yookiin miila isaa hin sokoksiisu jedhe. Harka isaa yookiin miila isaa hin sokoksiisu jedheen kadhanna waaqayyoon. Yaa waaqayyo galanni siif haa ta'u yeroo kana waan nuuf laattee ulfaadhu ammoo kottu nutti dubbadhu kottuutti nu barsiisi yeroo keenya hafe nuuf eebbisi maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin ameen. Akkuma isin yaadattan torbee sadan darbe kana waa'ee dhuma Yoosef dubbataa turre gaafa jalqabaa waaqayyo nama xinnaadhaaf mul'ata kenna jenne gaafa lammataa immoo kan nun irratti dubbanne afeerraa du'a ofirraa qaburraatii fagaadhu kan jedhudha. Torban har'aa immoo kan nun haasofne tajaajila boolla keessaa jenneetu waa'ee tajaajila Yoosef mana hidhaa keessatti tajaajilaa ture haasofne. Har'a immoo kan nun dubbannu mata duree gabaabaa gaafa abjuu namaa hiiktu abjuun kee hiikama kan jedhu irrattan dubbadha. Gaafa ati abjuu namaa hiiktu abjuun kee hiikama kan jedhu irrattan dubbadha jechuudha. Eeyyee gaafa ati abjuu namaa hiiktu kan kee hiikama. Namoonni gaafa ati abjuu isaanii hiikuu fi jalqabduti isaan immoo akka abjuun kee siif hiikamuuf karaa sii banuu jalqabu jechuudha. Waa'ee Yoosef adda irratti kan nun arginu mana hidhaa keessa akka inni buufamee ture argine torbanarraa mana hidhaa sana keessatti immoo abjuu warra isaa wajjin hidhamanii jiranii hiikeef jechuudha. Isa booda jarri sun dhaqanii isa irraanfatan waggaa meeqaaf isa irraanfatan waggaa 2 guutuudhaaf isa irraanfatan gaafa mootiin abjuu ta'u garuu deebisanii isa yaadatan jechuudha. Maal jedhe namichi abjuu isaa Yoosef hiikee suni ana dhabadii kan qabu malee birtichi tokko abjuu kan hiiku jira jedhe jechuudha. Isa boodatti dhaqee Yoosefiin waamsise jechuudha. Kun kan inni ta'e erga warri biyya Gibxii beektoota jedhaman, toshattoota jedhaman, ogeessota jedhaman, mul'ata argu jedhaman, waa gochuu danda'u warri jedhamanii yaadaman erga isaan yaalanii dadhabanii booda jechuudha. Darabeen nama waaqayyoo dhufa jechuudha. Darabeen nama waaqayyoo boodarra dhufa. Suutuma jedhee dhufa jechuudha. Suutuma jedhee dhufa garuu isatu galma ga'a. Isa waaqayyo biraa dhufu yaadatamuun waaqayyo biraa dhufu ariitiidhaan dhufa miti. Yeroo waaqayyootti suutee dhufa. Kaalandarii waaqayyoo kaalandarii keenyarraa adda ta'uu danda'a. Garuu waaqayyo dhufee mati yeroo isaatti nu yaadata jechuudha. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Namni nu dagatee nu dhiisuu danda'a. Waaqayyo garuu hin geenye yeroon koodha. Gaafa yeroo waaqayyoo ga'e immoo yaadatamuu addaa ol kaafamuu guddaatu nuuf ta'a jechuudha. Yoosef dhaqee abjuu mootii Gibxii sana hiike. Abjuun isaa sun maal ture? Qotiyyoo sangoota ciccimoo 7 bishaan keessaa ba'ee sangoota jojjoroonii 7 immoo bishaan keessaa ba'anii qarqara laga Gibxii laga Naayil yookiin immoo laga Abbayyaa isa jennu jechuudha. Itti argeetu warri huqqatoon suni warri ciccimoo sana jalaa nyaatanii minaan mataa guggutuu qabu 7 argee akkasumas minaan mataa guggutuu hin qabne hirruu immoo 7 argee ammas ishee qaqalloo sanatti guguddaa nyaate maal kun yennaan bara beelaa bara quufaa 7tu jira.
Isa booda immoo bara beelaa hamaa 7tu jira jechuudha. Isarratti mootiin Gibxii namni akka keetti ogummaa qabu, namni akka keetti mul'ata qabu hin jiru. Kanaafi kana kan geggeessuu danda'u si duwwaadha jedheen. Nama hafuurri Waaqayyoo keessa guute nama beekumsa qabu, nama Waaqayyo ija isaa banee fi nama Waaqayyo abjuu hiiksisu si malee hin jiru. Kana atumti hojjedhu malee waan gochuu danda'u hin qabu. Isayyuu mootummaa koonan xinnoodhuman si caala malee biyya kana keessatti namni tokko miilla isaa harka isaa hin sochoosu yoo ati jette malee. Haalelluuyaa. Harkaaf miilla isaa yoo ati jette duwwaa sochoosaa jedheen. Wanti hundumtuu kan keeti amma jedheen. Duraanii haati manaa mootii Yoosef wajjin ciisuuf rakkiftee turte. Amma Waaqayyo ishee bira yoo ol dabarse jechuudha. Mootiin iyyuu taayitaa godhuwaadhaan si caala jedheen amartii quba isaatii itti fuudhee itti kenna jechuudha. Yeroo tokko obboloota koo nuun gatamneerra jennee sodaannee ukkaamamneerra jennee sodaannee teenya Waaqayyo immoo achii baasee iddoo guddaadhaaf nu kaadhima jechuudha. Achii baasee iddoo guddaadhaaf nu yaadata jechuudha. Iddoo dhimma baasuutti dandeenyu, iddootti bu'aa guddaa buusuu dandeenyu. Yoosef utuu mana hidhaa keessa yookiin mana mootii sana keessa ergamaa tureera ta'eetii waan xinnoo tokko irratti hafa ture. Amma Waaqayyo xinnoo tokko gadi isa buusee achi immoo asii ol isa dhukaase jechuudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Xinnoo tokko gadi bu'uun achi ol immoo ol nama kaasameen xinnoo tokko gadi bu'ee achi immoo asii ol ka'e. Mana hidhaa keessa waggaa 2 taa'ee achi ol ka'e jechuudha. Galanni Gooftaaf haa ta'u. Yeroo inni kanatti dhufee jechuudha. Taayitaa kanatti yeroo nama reefu waggaa 30 jedha. Akkuma yeroo Gooftaa Yesuus Kiristoos tajaajila jalqabe waggaa 30dha. Mitiiree dargaggummaa jechuudha. Yeroo dargaggummaattiidha yeroon sun. Waaqayyo dhufeetu isa yaadate jechuudha Yoosefiin. Maal jechuun barbaada? Yoosef abjuu warra mana hidhaa keessa jiranii hiikee. Ganama abjuu fudhatee manaa ba'ee isa booda abjuu warra mana hidhaa keessa jiranii hiikee isa booda abjuu mootii hiikee abjuu mootii hiikuun sun immoo abjuu biyya Gibxii guutummaa guutuu hiikuudha jechuudha malee kan nama tokko lamaa miti kan biyya Gibxii duwwaayyuu immoo miti kan naannoo sana biyya naannoo sana jiraatanii hiikuudha kan maatii isaas hiikuudha ture jechuudha galanni Waaqayyoof haa ta'u. Akkamittiin hiikaa bara beelaa keessa biyya Gibxii dabarse bara beelaa keessa biyyoota naannoo biyya Gibxii jiran dabarse minaan bitachuu gadi bu'aa turan mini rebeetaliis dhufanii yeroo sana jechuudha itti fufnee yoo dubbifneef Waaqayyoo akkaataan itti waanuuf godhu akka nuti itti yaadnutti miti nuuni ani qarshii hin qabu waan namaa kennuu hin danda'u mul'ata baay'een qabaa ijoollee karaarra abbaa faadhaan qabne guddisuun barbaadadha namni baay'een kana gochuun barbaadadhaan tajaajila akkasii tajaajiluun barbaadadhaan ani utuumam qarshii qabaadhe namaa kennuun barbaada jedhaan amma akka jedhu Waaqayyoo gaa dhageeffadhaa ammuma ila humnuma samma qabdu kanaan hojjedhu jedhaan dandeettima samma qabdu kanaan jalqabiidha Waaqayyo. Ameen ameen nama tokkoof waa gochuudhaan jalqabe Mother Tereesaan 1 person at a time jette miti nam tokkoof waa gochuu Mother Tereesaan waa'ee jijjiirama isheen fiddee haasofna si'a baay'ee garuu isheen nama tokkorraa eegali dandeenyaan nama tokko gargaari dandeenyaan nama tokko tajaajili waldaa tokko tajaajili mandara tokko tajaajili waan xinnoo tokkorraa jalqabii jechuudha. Achirraa ka'e Yoosefii mul'ata namootaa hiikuudhaan mul'ata biyyaa hiikuudhaan mul'anni isaa galma ga'e jechuudha. Mootiin biyya sanaa barcuma duwwaanan si caalaa wanti hundumtu harka keessa jira biyya kana sitti kenneera jedha jechuudha. Isa booda Yoosefii biyya sana geggeessuu jalqabee barri quufaa barri 7 sun hin dhufe isa booda qabeenya biyya sana keessa jiru hundumaa walitti qabee gombisaa gurguddaa tolche. Walitti guuree kaa'e jechuudha minaan. Isa booda barri beelaa waggaa 7 sun hin dhufe jechuudha. Yeroo sana keessa jalqaba biyya Gibxii irratti mootii ta'ee isa booda biyya Gibxii irra darbee biyya gabiraa warri maatii isaatiif dhufuu jalqaban. Mul'ati isaa ganamaa maal ture? Bissii kan keessantu bissii kan kootti sagadaa isa jedhu sana jechuudha. Isa booda boloonni isaaf maatiin isaa dhufaniiti isaa gugguufan jechuudha. Maal gochuu dhufan isaanii minaan bitachuu dhufan malee Yooseftu biyya bushaa jiran seen. Isaan Yoosefin gurguraniiru. Yoosefin dabarsanii kennaniiru. Du'eera jedhaniiru. Atammayyuu hin duune akka duutettan si beeka namni namaan jedhu hin jiru abalummayyuu hin duune ani ko namni sun kufeedhuma hafeensa eemi deebi'ee immoo ka'ee yeroo nuun jennu yeroo tokko jira Waaqayyootu kufeera badeera nuun jedhe miti namatu akka ilaalcha isaatiitti ati baddeettaa ati kufteettaa ati kana booda abdiin qabdu nuun jedhe malee Waaqayyo ammayyuu abdiin siif jira jedha ammayyuu boolluma keessa lixxee baateetu bu'aa buufta jedha jechuudha Waaqayyo. Kanaafiti abjuu namootaa hiikuu keessa abjuunsaa fiixaan ba'umsa argate jechuudha.
Yeroo tokko nuun ofii keenyaa gargaarsa barbaanna, ofii keenyaa tajaajilamuu barbaanna, ofii keenya akka namni waan nu godhu barbaanna. Gaafa abjuun keenya raawwatu miila keenya walirra kaayannee teenyee yookiin immoo irriba guddaa rafnee ciifnee nutti tolee bashannannee iddoo garaagaraatti olii gadi filaayii goonee biichii babbareedaa dhannee teenyee boqonnee qarqara bishaaniitti yeroo bashannanaa baay'ee dabarsuu isa jedhu sana yaadna ta'a. Tarii ta'uu danda'an sun garuu maalirraa jalqaba sanitti fakkaate mul'anni kan inni galma ga'uu jalqabu abjuun kan inni hiikamuu jalqabu abjuu namaa hiikuudhaanidha, nama tajaajiluudhaanidha, miila dhiquudhaanidha, mana mootii keessa hojjechuudhaanidha, gadi jedhanii hojjechuudhaanidha, mana hidhaa keessa hojjechuudhaanidha, achi keessa darbuudha. Mana hidhaa mana mootii yeroo isin jedhu iddoo rakkisaa, iddoo garaagaraa, iddoo namni waamee nama ergatu keessa deddeebi'uudhaanidha. Namni waamee ilaachinaa dhaqee ilaasnaa dhaqee ilaachinaa dhaqee utuma olii gadi nama butuuti Waaqayyo gaaf tokko immoo achi keessaa ol nama buta jechuudha. Utuu nama siifachi nama butuuti Waaqayyo achi gidduudhaa ol nama buta jechuudha. Kanaafiti abjuun kee kan inni raawwatu gaafate abjuu namaa hiiktuudha. Kadhannaan kee kan inni raawwatu gaafati namaa kadhachuu jalqabduudha. Deebiin kadhannaa keetii kan inni dhufu gaafati namaa kadhachuu, gaafati namaaf hojjechuu, gaafati namaaf bu'aa buusuu jalqabdu, gaafati waldaa keef, gaafati biyya keef hojjechuu jalqabdu jechuudha. Yoosef addanatti obboloonni isaas dhufanii gugguufanii fi hin argine jechuudha. Boqonnaa sattaanuu keessatti yoo ilaalle waa'ee Yoosef kanuma irratti dhaabuu barbaada sababiin ta'eef jechuudha. Akka obboloonni isaa dhufanii isaa gugguufan argina. Inni kan fuudhee gaa'ila godhatee ijoollee kan horee argina jechuudha. Sana duwwaayyuu immoo miti sabni Israa'elii yookiin immoo Yaaqoobbaa achitti gadi bu'anii achitti akka isaan horan argina. Yoosef karaa baase jechuudha. Karaa baase jechuudha. Bara beelaa keessatti maatii isaa dabarse, bara beelaa keessatti saba bal'aa kan ta'uuf jiru Israa'eliin dabarse jechuudha. Waaqayyo laayinii xinnoo tokko irratti sararaa xinnoo tokko keessa darbeetu biyya karaa keen oolcha, maatii karaa keen oolcha. Waaqayyo du'a oolcha maatii kee, Waaqayyo karaa kee du'a oolcha, Waaqayyo waldaa kee karaa kee, biyya kee karaa kee du'a oolcha. Waaqayyo garuu maal godheeti mul'ata namaa hiikuudhaaf, nama tajaajiluudhaaf ka'e. Gooftaa Yesuus Kiristoos waa naa godhaa, na tajaajilaa, naa gugguufaa, naa sagadaa jechaa ture miti. Tajaajiluu dhufe jechuudha. Kan inni dubbate nama akkamitti mootummaa Waaqayyootti galee yoo jedhamee fi akka mucaa kanaatti jedheen yeroo kan biraa immoo maal goonu yeroo jedhan immoo miila walii keessanii dhiqaa gadi deebi'aatti wal tajaajilaa jechaa ture jechuudha. Obboloota koo kanan isinitti himu obboleessa obboleettii kun namni asirraa dhagaa jirtan amma Waaqayyo yeroo si kenname kanatti humna ishee qabdu kanaani amma bakkuma jirtu kanatti tajaajiluu jalqabii, hojii hojjechuu jalqabii, mul'ata nama gargaaruu jalqabii. Abjuu nama gargaaruu jalqabe abjuun kan kee galma ga'aa jedha jechuudha. Kadhannaa namaaf kadhachuu jalqaba, namaaf hojjechuu jalqaba. Waaqayyo immoo gaafa sana galmaan ga'a. Warra ofittootti Waaqayyo qarshii hin kennu. Warra ofittootti Waaqayyo taayitaa hin kennu. Isaan taayitaa argannaan, qarshii argannaan ittiin nama ajjeessu, ittiin karaa namatti cufu, ittiin itti aanaafa ta'u jedhu. Yookiin immoo maatii qofa ta'u tarii maatii isaaniif iyyuu namoonni hin taane jiraachuu danda'u. Ofittummaa qabda taanaan kan koo jetta selfishnessii yookiin immoo gaafa taayitaatti ol baate waan garaa keetii tokko galmaan ga'uuf deemta taanaan Waaqayyo taayitaatti ol si fiduu dhiisuu danda'a jechuudha. Yoosefii gaafa taayitaa argatee gaafa biyya Gibxii bulchuu jalqabee obboloonni isaa yeroo dhufanii Waaqayyo abjuu koo sana fiixaan baasee kunoo hin dhuftamini warra diinota kooti amma gaa darabeen kan kooti kottaa naa gugguufaa gaa kottaa naa sagadaa gaa hin jenne hin boo'e garaasaa turaafame. Waaqayyo kan inni mul'ata nuuf kennu obboloota koo tajaajilaaf, Waaqayyo kan inni mul'ata nuuf kennu Waaqayyo biyyaaf, Waaqayyo kan inni mul'ata nuuf kennu waldaa kiristiyaanaaf, ayyaana kan inni nuuf kennu waldaa kiristiyaanaaf, eebba kan inni nuuf kennu waldaa kiristiyaanaaf, faarfannaa kan inni nuuf kennu waldaa kiristiyaanaaf, lallaba kan inni nuuf kennu waldaa kiristiyaanaaf, kennaa kan inni nuuf kennu waldaa kiristiyaanaaf, akka ittiin tajaajiluuf nuuf kennama jechuudha. Abjuun kan inni nuuf kennamu waldaa kiristiyaanaaf, Yesuus Kiristoosiin Waaqayyo isa guddaa kanattiin tajaajiluudhaafidha malee daldala ittiin godhachuudhaaf miti jechuudha. Yookiin immoo hojii mataa keenyaa ittiin hojjetachuuf bu'aa ofii keenyaa ittiin buufachuudhaaf miti jechuudha. Kanaafiti yeroo hin qabaatin obboleessa koo, yeroo hin qabaatin obboleettii koo cal jettee teessee waa'ee ofii keetii duwwaa yaaduu irratti nama gargaari, of gadhiisi nama gargaari. Harka wayyaa kee irraa irree keessa si oldachaafadhuuti nama gargaari. Miila kee dhoqqee keessa lixxiiti deemi hojii hojjedhu. Akka kana gochuutu nurra jiraata. Gaafa akka kana goone Waaqayyoo nuufis bu'aa nuuf buusa. Waaqayyoo nuuf immoo bu'aa nuuf buusuun isaa galmaan nu ga'a. Bu'aan isiniin jedhu bu'aan mul'ati keenya galma ga'u inni kun Waaqayyoon tajaajiluudha. Bu'aa kan biraa arganna miti.
abjuun nuun argine mul'atan nuun ganama argine galma ga'eetu argina jechuudha. Waaqayyo abjuu kee kan galmaan ga'u yoo barbaadde abjuu namaa hiiki, abjuu namaa galmaan ga'i, nama gargaari, xinnoo gargaari, guddaa gargaari, beekaa gargaari, wallaalaa gargaari, isa jabaa gargaari, isa dadhabaa gargaari. Abjuudhaan manaa ba'ee Yoosef mana hidhaa keessatti abjuu hiikee, mana mootii keessatti abjuu hiikee, abjuu mootii hiikee, abjuu biyya Gibxii hiikee, biyya Gibxii balaa jala dabarsee abjuun kan isaa galma ga'e jechuudha. Abjuun kee kan inni galma ga'u barbaadde yoo ta'e abjuu namaa galmaan ga'e. Akka Waaqayyo si gargaaru barbaadde yoo ta'e obboloota kee gargaari. Waaqayyo isin haa eebbisu. Gooftaan Yesuus tajaajilatti Gooftaan Yesuus warra kaaniif eebba ta'utti nu waamee eebba namaaf ta'uu keessaa eebbifamuutu jira jechuudha. Waaqayyo isin haa eebbisu. Dhageenya kana Waaqayyo nuuf eebbisu. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Sababan si jaaluuf waliin oolchite kokkolfaa bollanatti kotte akka namaa jallaa yoo faanatti taate dadhabee abdii qabbaneesse nufi babaay'ise afaan hin qabadhu guddaadhaa minnatti daanagde jireenya koorratti sifinnan hojjedhu gaarii koo hin sodaanu taate sababan si jaaluuf waliin oolchite kokkolfaa bollanatti kotte akka namaa jallaa yoo faanatti taate. Dadhabee abdii qabbaneesse nufi babaay'ise afaan hin qabadhu guddaadhaa minnatti daanagde jireenya koorratti sifinnan hojjedhu kennaa galee ho'aadhaa mul'isaa kennaa galee maaltu qabbaneessa kennaa galee du'aa kaafta lafaa kennaa galee keetti maal lafa kennaa galee ho'aadhaa mul'isaa kennaa galee maaltu qabbaneessa kennaa galee du'aa kaafta lafaa kennaa galee keetti maal lafa. Kun reediyoo Warra Wangeelaatti sagantaan keenya itti fufama. Meetirbaandii 19 yookaanis immoo kiiloo heerzii 15,515 irratti guyyaa sanbadduraa galgala sa'aatii 12 amma sa'aatii 12:00 kan isinii darbu tamsaasa kana YouTube irratti, SoundCloud irratti, karaa Facebook akkasumas immoo karaa weebsaayitii keenyaa hordofuu dandeessu. Weebsaayitiin keenya maqaansaa www.uoece.org jedhama. Irraan isinii deebi'a. www.uoece.org jedhama. Dhaggeeffattootni keenya biyya Ameerikaa immoo itti dabalaan lakkoofsa bilbilaa 51824 irratti tola bilbiluudhaan akkasuma nu dhaggeeffachuu akka dandeessan isin yaadachiisa. Facebook irra jirra, laayikii nu tolcha, YouTube fi SoundCloud irras jirra, subscribe gochuudhaan karaa isinitti tole nu hordofuu dandeessu. Jaallatamtootaaf kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya amma immoo yeroon kan dhuga-ba'umsaatii har'aa dhuga-ba'umsa ishee kan itti nuuf huftu obboleettii keenya Margee Dhufeeraa Sobir torbee kan dhuga-ba'umsa ishee nu jalqabdedha. Dhuga-ba'umsi Margee kutaa lammaffaan kanatti taasisee dhiyaata.
yoo taa'e laaloo akkasiin baheen hin beeku yoo callise yaadoo karaan angullu fedheera yoo taa'e laaloo akkasiin baheen hin beeku yoo callise yaadoo boqoduu jedhee sattuu baa'uunaa salphisee danqaraa hamaa jiree daanganaa bal'isee tanaaf jallisuu dadhabee faaruu galataa fidee eessattuu dhimma kiyya cufaayyuu fannoo gubbaa fixee haatoo waaqni gargaaru baatee atoo honnee nu bira jubaatee atoo waaqni gargaaru baatee atoo honnee nu bira jubaatee silaan dabalu amtuu guyyaa sunhee kanu bira jee awulfaatoo honnee silaan dabalu amtuu guyyaa sunhee kanu gargaaree awulfaatoo honnee. Jaalatamtootaaf kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa kun reediyoo Warra Wangeelaatii qophii isin dhaggeeffachaa jirtan kun immoo qophii dhuga-ba'umsaati. Keessummaan keenya torbee darbee dhuga-ba'insa ishee kutaa tokkoffaa kan nuuf hiruu jalqabde obboleettii keenya Margee Dhufeeraa Sobiri. Margee har'as gara reediyoo Warra Wangeelaatti baga nagaan deebite. Tole baga nagaan eeddan. Har'allee baay'ee gammannaa seenaa fayyisuu Waaqayyoo inni jireenya kee keessatti hojjetee dhaggeeffattoota keenyaaf hiruudhaa fi tole jettee dhufuu keetiif guddaa Waaqayyootti gammanna. Kutaa tokkoffaa yeroo darbee keessatti haala guddina kee mana keessan keessatti akkam akka ture rakkinni ture ijoolleen obbolooti keellee sin jalaa dudu'uu isaanii akkasumas immoo harmeen keellee dadhabuu isaanii abbeen keellee rakkina guddaa keessa seenuu isaanii nutti himte dhuma irratti immoo atiyyuu barumsaaf asoosaa deemteetu jirtu adda bilisummaa Oromootti makamuu kee nutti himte. Mee maaltu ta'e isa booda Margee meecharraa kaaseetii atti nuufuuf? Egaa adda bilisummaa Oromoo keessa seenee yeroo deemne Sudaan deemne Sudaan irraatti immoo Eertiriyaa deemne Eertiraatti hidhannee leenjifamnee leenjisaa keenya achitti fixannee deebinee gara Sudaanitti ol deebine. Isa booddee Sudaaniin geessee yeroo adda bilisummaa Oromoo karaa sanaa biyya seenee duukaa seente jechuudha. Amma Sudaanuma kee turre Sudaan keessaa baanee amma deebinee biyya yeroo adda bilisummaa Oromoo gara biyyaatti ol ba'ummoo biyya wal isaanii wajjiniin biyya dhufee jechaadha biyya dhufnee jechaadha. Amma gaa jireenya qabsoo keessatti akkuma beekamu rakkina gurguddaan nama qunnamuu danda'a. Duun illee nama qunnamuu danda'a. Bosona keessatti bineensi namatti dhufuu danda'a. Galaanni guute nama nyaachuu danda'a. Waan baay'eetu jira. Achi keessatti mee waan tokko lama waan yaadattu waan Waaqayyo irratti si gargaaree jira Margee? Waan yaadadhu achi keessatti dhukkuboota jajjaboo ture. Dhukkuboota kana ijoolleen amma galgala qaba fayyaama galgala nu wajjiniin turanii dhaqanii ciisanii ganama dhukkuba afaan tokko fa'aa dubbatanii ganama reeffi isaanii argama. Dhukkubi kun dhukkuba maal akka ta'e fa'aa hin beeku. Kanneen immoo baay'ee hin irraanfanne immoo interviiyuu gosa kanaan dura irratti dubbadheera. Bishaan murmur yookaan abbayii yeroo nuti Sudaan keessaati gara Sudaanitti as ceenu jechaa Eertiraa keessaati gidduu sanatti jaalluwwan hedduu nurraa nyaate yeroo leenjifamaa galaa jirru namoonni baaburri dhufee bishaan gamatti nu buusee deebi'ee achi immoo maa jiru nu fuudhamma danda'e ture miilaan yeroo dheeraadhaaf deemnee dhannee abbayyarra yeroo geenyu abbayyi kun guutee gamaa gamanatti bishaan dambaliyee jira.
Kanarratti waraanni dargii baay'een nutti dabalamanii jiru kumaatamaan kan lakkaa'amanii. Kanarratti nuti baay'ee taanee lafa sanaan karaa sanarra yaana turree walitti nu qabanii deemna. Hundumti keenya gabaranne amma waan hundumaa fixannee galaa jirra. Yeroo nuti deemnu xiqqoo tokkoon araboonni nu ceesisu turanii yeroo isaan nu ceesisanii warri bishaan kan amma tokko beekan immoo hin ceena jedhanii bishaan kanatti nammanii utuu ceecanii wayyaa isaanii faafirraa babaasanii warri ce'anii dhabamanii jiraatu. Jarri kun egaa yeroo sana kanan jedhamu garuu baay'ee namoota baay'ee akka bishaan nurraa nyaateedha kanan beeku. Beelaaf dhukkubii rakkinni amma tokkochi keessatti egaa ijoolleen baay'ee beela akka jiru rakkinni akka jiru argeera. Sun immoo qabsoodha gatii ta'ee fi baay'ee ni gammada. Waan namni gadduyyummaa jiru jaalawwan hundinuutti gammadu waan nurra ga'u. Du'is yoo dhufe jireenyis yoo dhufe erga maalummaa keenya barree itti gammadaa deemna jechaadha lafa sana. Caakkaa sana keessaa ta'u maalis haa ta'u dhukkubas beelas. Egaatii isa boodaa gara biyyaa seentan. Egaan damee waraanaa kana keessatti dabbalummaan baradhee dabbalummaa kana yeroo baradhu biyya yeroo dhufne hojii uummataa irratti bobbee dabbalummaa irratti achirratti uummata kana olii gadi deemee uummata ijaaraa ture baay'ee saffisaan hojii hojjechaa ture. Naannoo mandii baadiyoota naannoo mandii keessa deemee araddaattan ijaaraa ture iddoo baay'een ijaaree sana booddee akka haala yeroo isaatiitti gatiin dafee atattamaan hojii koo baay'een dhimmee hojjedha. Baay'een immoo baay'ee natti dhaga'ama wayeen maalummaan Oromoo kunis baay'ee na waa tokko irra ga'u keenyaa fi isa kanarraan kan ka'ee hojii koo guddina hojii kootii an hojjedhu irraa kaasanii bulchiinsa rana kaa'anii bulchiinsa amma tokko bulchiinsa jalatti hundumaa wajjin xiqqoo ishee hojjechaa ture jaalala hundumaa wajjiniin sana booddee immoo warra jirruutti erga xiqqoo piraaktisii na gochiise booddee immoo achi na dabarsanii jechaadha. Bulchiinsa warra jiru irratti. Achiin ture sana booddee atuun achi jiru ammas dirqamaa fi gara beekii deemnee achirraa immoo gimbiitti ramadamee tunkaa gimbii deemaa jiru karaa rakkinni sun dhufe jechaadha gacee. Kunis kun hin dhufe rakkinni kun hin dhufe yeroo sanatti meeshaa koo malee deemuun jaalladhu meeshaan nu harkaa fudhatamee wanti kun hundi ta'ee nan qabame anis faca'insa sana keessattuu dhokadhuutuma baqadhuutuma maal jennu egaa kanatti inni dheeraa isaa baasuu hin dandeenyu anis nan qabame nan hidhame yeroo hidhamutti immoo hidhamee namoota achi keessaatii hin ba'an jedhanii yaadaman keessaanii tokkon ture garuu yeroo isaa eeggate isaan egaa namoota baay'ee keenya gadhiiftee duuba deebitee qabde gatii ta'eef jarri naanis ganna dhiiftee kadhanne nus immoo waan jennee baane qabna achi keessaati yeroo dhannee achi geenyu wanti ta'e waan akka yaadne baane sanatti akka yaadne maneedhaatii deemne sanatti nuuf hin taane kanaafiyyuu haala sana dhiifnee ol deebinee lafa dhaqu dhabee baay'ee rakkina garaagarii ture akka uummataatti uummata kee jiraachuu akka qe'ee kee jiraachuun baay'ee haala rakkisaatu ture egaa haalota kana immoo namoonni akka koo rakkinni kun yeroo sana isaan mudate hin beeku jedhee inni hin galaaf jedhee yaada. Kanaaf biyya sana kee jiraachuu hin dandeenye dhiiseen gara Finfinnee dhufee Finfinneen immoo caakkaadha. Finfinnee yeroo dhufu immoo nama tokko hin beeku namoota hin beekus jireenya isaanii wajjin mana isaanii wajjin waan hin beeku hin qabu akkasumatti hin beeka. Yeroon Finfinnee kee dhufu immoo mana nama ta'e maqaadhaa dhaqee namni kun immoo 7 sadiif na danda'anii 7 sadii booddee utuu hin beekinne waldaa gargaarsaa tokko wajjin haasa'anii naan waldaan gargaarsaa kun tikkeetti kutanii agaltuu jedhan ammaalirraa kan dhufe nan beekana. Isa kanatu hin taane tonumatti manii gaarii ture dheenii dhiisee ofii koofii jaraanis maaliif akka gootanii sirrii miti ani anatti immoo sinirra ture tikkeetti naaf hin kutinii. Ani wallaaleen dhufee dhufuudhaafi garuu ani horii mattiin immoo sanittiin kutadhee dhufee sanittiin baafadhee dhufee immoo eenyutu naaf kenna amma immoo asii gadi roona deebisan garuu iddoo barbaadadhaan jechuun dandeessu turtanii jedheenii ilfinesh qannoom ishee ammas hin bira jirtuun barbaadadhee ishee mana hidhaa kee wajjin turre ishee wajjin Waaqayyoo ishee naaf kenne silaa Waaqayyoo yeroo waa tokko godhu waa tokko hojjeta mana hidhaa keessaa ilfinesh qannoo wajjin wal baruu tanaaf gargaarsa naa ta'e jireenya. Isheenis mana hidhaa keessa turte yeroo sana. Ishee mana hidhaa keessa dhuftee ishee wajjin achitti wal barreen. Mana hidhaatti wal barreechaadha. Mana hidhaa sanatti wal baruu keenyarraan kan ka'e yeroo isheen galtee isheen dura baate mana hidhaatti immoo ishee booddee baane yoo akka tasaa baatan jettee telefoona nu laattee turte telefoona bilbilaaniif telefoona hin kaaftu. Ani immoo ganama na bal'adhee gaafa dhugatiin hin qabuuf yeroo wanta kana tikkeetti kutanii akkasitti facaasaa ganama deemtanaan jedhanii waan hin godhu hin qabu. Telefoona ishee sana bahee bilbilee telefoona ishee argachuu hin dandeenye booddee
micaa warra sanaa fudhadheenii adimanaa namichaa hiriyaa kooti micaa fudhannee bakkeettan bahee gaadhi manaa nama barbaadadhu malee hin galinnaan jettee nan bahee yeroo naqu karaa irratti baanee utuma deemnu namoota wajjin mana hidhaa turre arganne yeroo namoota mana hidhaa turre argadhu baay'ee nama nuyyummoo argadhe kana akkasitti anni biyya sanaati kanaaf nama dhufe ammas immoo atuun hin beekin akka godhanii deebisanii galinaan jedhan ani immoo deebi'ee galuudhaaf baay'ee naa rakkisaadha kana waan jiru isaa baasitti dubbadheenis immoo nu bataa. Naani inni telefoon maal barbaada amma maal goonaree naan ilfina shirqannoon barbaadaan jedheeni telefoon ilfee achuma taa'ee olii gadi barbaade telefoon ishee argatee inni namoota baay'ee beekanarraa Finfinnee keessa beekamatii ta'ee fi telefoon ishee bilbilee telefoon ishee yeroo bilbiluu fi telefoon isheen wayyoo maaloo kottaa itteeni waan ta'e kottu maaloo beetta gaafaan ilfeedha isin giddiin qabdu amma itti amma nu beellamtee dhannee wal argine dhuguma ammoo kibilii xiqqoo tokko qabde turte mana anglaa kunoo kan sirees kanan qaba manas kanan qaba dhaqxera kinisanatti hin galiniiti yoo nu ga'e siree wajjin rabna yoo naan kaake immoo siree koo jala rafta ijoollee koo wajjin hin qottu jettee. Ganaa nyaatu. Ulfina isaaniif jedhees nan galee waan kakaasuun narra jirus jira isas karaarraa kakaasee maal jedheen deebi'ee nan dhufee yeroon dhufu isheen karaatti heddee dhuftee lafa baasitti heddee na simattee amma teenya ishee wajjin nan jiraadhe Waaqayyoo. Shadugaa Waaqayyoo ishee eebbisu ammallee numan eebbisa yeroo hundumaa Waaqayyoo jireenya ishee eebbisu gara bal'ina isheen naaf qabaatteetu waan tokko wanneen ta'anii ofitti na qabdee wajjiniin amma kana turre. Ishee bira turee waan hundumaa nu dandeesse ana duwwaa yoo waraana hedduu dandeesse Waaqayyoo ishee eebbisu deemne jechaadha teenya jechaadha tu teenyummoo yeroo sana jaalleen coonfaa dhufanii namoonni rakkina dhalate ammas isheenis mana hidhaa seente yeroo isheen mana hidhaa seentu immoo ijoolleen ishee dubbisu dhufanii naasa'uyyuu isa duras deemuuf turre karaa dhabne ani immoo deemuuf jedhee tokko immoo qophoofne Keeniyaa deemuuf jennee karaa dhannee chitti waraanatti dabalamne ijoolleen naannoo fudhanii deemuu dhufanii an dhukkubsadheen ijoollee sana biraa dhukkubsadhee kan du'aa ta'ee nafee ijoolleen sun deemanii ijoolleen sun karaatti dhumanidha. Akkatti Waaqayyoo hin beekun gaajodhuma ijoollee sanaatti gammadu koo osoo hin taane akkatti Waaqayyoo nama funaa keessa nama hambisu karaa tokko nama namaaf kadhatu yoo qabaatan jechaadha. Maaliif egaa itti deebinaa obboloonni koo kun akkamitti akkanaaf turanii. Haala sana keessatti siif kadhachaa turan jechuudha obbolooti kee warri waldaa kiristaanaa keessa jiran. Ijoolleen mulu wangeelii fi ijoolleen obbolaa koo yeroo hundumaa maqaa kuuf akkasitti fuula Waaqa duratti yoo dheenatti mugaa booddee kan erganii duree isaan natti man iyyuu man dhaga'u booddee yeroo natti man akka kana waantichi yeroo dubbicha hubadhu jechaadha yeroo naaf galu. Ijoolleen kuni maal fayyaa nagaan dhukkubsadhee sadeemuuf na fuudhanii deemuu dhufan nama sadi taane isaan dhiira nama sadi an dubartii tokko na fuudhanii darbuu dhufanii an garuu nan dhukkubsadhee isaan biraan na fiduu kaasiquu dadhabee wanni du'aarra jira yeroo jarri dhufan na fuudhuudhaaf. Achumaanii ijoolleen kun sadan isheen numte ijoollee yuunivarsiitiiti. Carraa Waaqayyoo ta'an immoo nan hafee ittuu kanaan jirru jarri amma silfeenfamanii dhaaseenanii yeroo silfeenfamanii dhaaseenan namoonni garaagariin dhufu ijoolleen tokko dhufanii taa'anii haasa'u wayii biyyaa bu'uu wayii maaloo wayii Saawud Arabiyaa kanaasoo karaamti biyya kana keessaa bahan jiraa yennaan eeyyee jedhan akkamittiin ba'u yennaan hin barbaadaa naan jedhee micaan na fuudhee deemu kun yennaan. Ankaraanti na baasu biyya kana keessaa jiraatu malee karaan ba'uun barbaadaan jedhe maaliif jireenyi baay'ee nutti hadhaa'eera. Nunu nama meeqa taane ishee irra jirraa isheen silayyuu galiin qabdu uummatuma Oromooti ishee gargaara ijoollee ishee fidan ijoollee ishee irraa dabarsitee nuun nyaachisti kee jiraanna mana kiraa irratti kaffalti mana ofiisi ilfeen ofii ishee ofitti dhiphiftee nama meeqa taane ishee irra jiraannaan kana gaayyaa akka nama yeroo isheen nu bira jirtu yaadda'uun iyyuu ture suma dhugaamanii yaadda'u. Baay'een irratti of gatee jiraata. Garuu gaafa isheen mana hidhaa seentu waan hundinuu dukkana natti ta'e dukkana lammaffiitti hangalamma deebi'e. Dhaqee gandaan itti dhaladhe mana itti dhaladhe keessa jiraachuu hin danda'u. Akka diinaatti immoo galee kana jechuus hin barbaadu dooyyuu naa wayya sanaa mannaa. Dhaqee immoo darbinee deemuuf immoo lafa dhannu waan hundinuu magarrajaa dukkanatu nutti gale. Gara tokkos hin jiru. Amma egaa ijoolleen kun yeroo akka hidhanii akkamitti deemuu danda'ama maaloo hin deemaa kana waraqaa kanaan sisirreessinee akka goone deemuu barbaadeen si fuudheen deemaa micaan immoo micaa tokkotu jira micaa waraqaa dhaabaa gidduu dhaabaa fi gidduu baqqaleefaa kana deddeebisu ilfeefaa kana jechaan. Eessa gaa biyyi sina deemuuf jettan?
Finfinneetti. Eessa deemtu? Kan hin deemu moo? Saawudi Arabiyaan deeman jedhe kaanu biyya saayyuun beeku Saawudi Arabiyaadha inatti manii. Saawudi Arabiyaadhaan dhagaa malee waan saawudi. Baay'ee nama dinqa garuu haala kana hundumaa keessatti atuutiin beekiin Waaqayyo kan si gargaaretu natti mul'ata. Kasti natti dhaga'ama. Gargaarsi Waaqayyoo haala ajaa'ibsiisaan si duukaa akka inni turedha. Egaa dhattee mana ilfee qubattee sisimattee atuu ishee wajjin jirtu immoo isheen hidhamtee jireenyi rakkina gara biraa fidee dhufe. Egaa amma Saawudi Arabiyaa nan deema jechaa jirti Margeeni achittoo maaltu ishee qunnama jireenyi baqaa biyya Arabaa maal fakkaata isa kanammoo torbee itti nuufufti har'aaf garuu asirratti xumurraa Margee maqaa dhaggeeffattootaa fi maqaa reediyoo Warra Wangeelaatiin guddiseen galateeffadha. Kargen dabarres gofa ajalo firafara afani yodubatane salpa bakate male jalanni ke adda ngalata tusimale adare amtu bara jalano meresete gargar sakete male selaya ya inule kamsete Silandabaru, amtu kujasule, kanu bereje, aulfadone. Silandabaru, amtu kujasule, kanu bereje, aulfadone. Gaye faaliyan kejiro fakachude yo inina debo Abraham base hurjila kofsese guya hege male ni omlakse guwairda bate kunkina marga karaya dene burkane pamada Kane pamada silandabaru amtu kuyasule kanu bereje aulfadone. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya irratti akka eebbifaman abdii qabna. Waa'ee sagantaa keenya gaaffii yookaan siyaada yoo qabaattaniif karaa teessoo xalayaa keenya rww@tevelensvine13 Oslo Norway jedhaatiin nu barreessa yookaanis karaa iimeeyila keenya raadiyoo warra wangeelaa @gmail.com jechuudhaan nu qunnamaa. Torbee sagantaa biraatiin hamma walitti deebinutti nagaa Waaqayyootiin